Daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundatti ashama isinin jenna warreen isiniif guyyaadha guyyaa gaarii qabaadha warreen isiniif galgala gaarii qabaadha dhuma ramadaanaatis waliin gahaadhaati jirra kurnan boodaa kana ajrii inni qabus rabbi waliin nu haa katabu gaafa dhaloota nabiyyallaahi Ciisaadha dhaloota du'aa ka'uu nabiyyallaahi Ciisaadhaatinis baga ittiin isin gahe warra amantii kiristaanaa warreen ortodoksiidha guyyaalee kana ayyaana kana gaggeeffachaa jirtan baga ittiin isin gahe isinin jechaadha guyyaa arraan tanaa qopbii addaa qabannee isin dhiyaanneeti jirra qophiin addaa guyyaa arraan tanaa qabannee isin dhiyaannee jirru waa'ee alaabaa Oromoo irratti mormii sooshaal miidiyaa gubbatti deddeemaa jirutu jira maaliif namni wahii alaabaa Oromoodhaa tana nama Sheekh Muhammad Umar Qaadii Jaamuutu alaabaa tana dizaayin godhee jechuu ammaan dhagahee jee namni qabsoo Oromoo keessatti beekamaadha namni tokko waan inni barreessetu mormii guddaa hawaasa keessatti kaasee jira. Waan kanarratti nutis akkuma dokumentaraatti maaliif barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa baratan adda bilisummaa Oromoo akkamitti uumame alaabaa tana eenyutu dizaayin godhe aarmaa adda bilisummaa Oromoodhaa kanallee eenyutu dizaayin godhe waan jiru akka namni laafatti bakkuma takka akka argatu godhuudhaaf qophii gabaabaa kana qabannee isin dhiyaannee jirra qophii kana laayik sheer waliif godha akkasuma ammallee viidiyoo kana ol kaayyadhaa hiriyoota keessaniif illee raabsa maaliif viidiyoon kun viidiyoo seenaadhaati arraan tana namoonni alaabaa tana dizaayin godhan du'anii jiranii garuu warra wajjin tolcheetu arraan tana lubbuudhaan jira shantam shubbisaadhaa jira Muhammad Sheekh Mahmud Bookeedhaatiitu jira lubbuudhaan jira isaan odeeffannee waan isinii qopheessine qabna. Addi bilisummaa Oromoodhaa akkamitti hundeeffame eessatti bu'uureeffame isallee haasawa rabbiramataa godhuuf sooressi jaarraa abbaa gadaa kanarratti waan dubbate kanallee isiniif wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina laayik sheer waliif godhuu hin dagatina viidiyoo kana ammallee ol kaayyachuu hin dagatina muuziqaa gabaabaa kana booda walitti deebina. Tole daawwattoota keenya walitti deebineeti jirra. Addi bilisummaa Oromoodhaa qeeroo ganamaa namoota yaaniitu nama hedduudha isaanii Soomaaliyaa turanii Soomaaliyaan achitti warra isiidhaa wajjin loluudhaaf qopheeffattee biyya teenya weeraruudhaaf waan qopheeffatteetu ture. Sunis maqaa Soomaalii Abboo jedhuu fi maqaa Soomaalii Galbees jedhu kanaanii waan akkasii namoonni jajjaarrattee waan akkasii oofaadhaa turte. Garuu qabsaa'onni Oromoodhaa gaafa naannoo san deemanii maqaa Soomaalii Galbeedii fi maqaa Soomaalii Abboo jedhu kun maqaa Oromoodhaati miti. Nuti akka Oromoodhaatti dhaaba tokko ka maqaa uummata Oromoodhaa qabu. Uummanne sanii sosoo qabna malee jaanii bifa saniin sochii fi yaadni gaafa san burqee kun egaa 1900 fi 60 keessa jechuudha 65 irraa hanga 68tti Oromoonni achitti walitti dhufanii waan kanarratti wal mari'achaa turanii. Nama ilaa guyyaa arraan tanaa qaamaan jirutu jira maqaan Soomaalii isanii baafte kun isaan dhibee fudhachuudhaas didanii irraa moggatti bahanii maqaa Oromoodhaa tokko akkamitti hundeeffannee maqaa Oromoo kana jalatti bobbaanee qabsoo hidhannoodhaa yookaan qabsoo siyaasaadhaa ta'u uummata keenya ittiin bilisoomsuun akkamitti gaggeessina jedhanii yaadaatu ture. Yaadni suni boodarratti akka nama tokko bakka buufatanii biyya ambaatti ergatan kanaatu murtaa'ee ture. Namni ergatan san eenyu eessa deeme maal fidee mootummaa irratti deebi'ee achirratti maaltu tahame waan kaname waliin dhaggeeffanneeti walitti deebina. كتابة جاءوا سياسة مصر في شرق أفريقيا جاء محمد عمر جنين سيتو الدنديتيك أباك أبين ياسك أبا محمد عمر قادي خرابي مصري خلنا لقو دنديسة أجتي تاريخا خينجا خلنا نغبر بادي جنين وانو تتاني مالي نتي أصلين خينجا مالي شنين تينجا مالي أسين قطو نجان أسين صومالي أبو نجان وان تانيهم بينو نغبر بعد أكستي محمد عمر إلى مصري دكايتي وياخذ شم وكنا تايتي كتابا في ديتي في بيتها كتابا تاريخها أما اللي هذا كتاب سن كتاب جاءوا سياسة مصر في شرق أفريقيا جاء
مجلد سديتي فاليو سديتي قد فديتي دفه يقول بنو هل كان يقول يا قادي ما ميرونجي جانيني كيني الرادوفك أمانيتي اتبول لبيتا كتابخنا هاي هونو كتابن يقول تك قالان نجا يقول تك أورمو نجا بيتا إسان مكا إسان جالة أورمو راجع تولي دعوتك خير جماعة artist محمود شيخ محمد بوخين وان إني جو لجيسنيتي جتني أما جا مكا سومالي أبوتي في مكا سومالي قلب جو خنا فرشوا ديداني مكا أورمو لا فرشوا لا يعني هارفو مالي قرب مكان أورمو جو خنا مكان أمة نومنو مكا كم يعني نما محمد الشيخ محمد عمر قادي جامو قرب يا مصر لا إرجاني إني أتديمه library biyya Masrii keessaa kitaaba fidee dhufee kitaabni kuni uummanni kuni maqaan isaanii Oromoodha jedhama. Ammoo warri Amaaraa Gaallaa jeeti isaan yaama. Maqaan ammoo isaan fedhan maqaa Oromoo jedhu kana fedhanii waan jiru kitaaba fidee kitaaba sunirraa arganii akkasitti maqaa kanaan adda bilisummaa Oromoo kan jiru baafatanii jecha. Kanarrattis ammallee gabaasa biraatiin isinii qaba. Adda bilisummaa Oromoo kana baafatanii aarmaa fi waan adda addaa ittiin tolchuu barbaachisa. Maaliif maqaa tokko baafattee namni maqaa saniin deemu aarmaanis jiraachuu qaba. Aarmaan yookaan alaamaan asxaan wahii yoo nufi cinaa hin jiraanne maqaan suni lafatti hafee jechuun maaliif maqaan kun maqaa siyaasaadhaati waan ta'eef. Maqaa kana egaa baafatanii booda aarmaa ittiin tolfachuudhaatu dhufee mee aarmaa sanoo akkamitti tolfatan Mahmud Sheekh Muhammad Bookheen nama ammallee lubbuudhaan jiru isa waan odeeffanneen isinii qoodaadha jira. Viidiyoo kana sheer waliin godha ammallee viidiyoo kana ol kaayyadha. Viidiyoon kun viidiyoo seenaadhaati amma waan alaabaadhaa fi aarmaadhaa fi maqaa adda bilisummaa Oromoo kanarratti waanuma Oromoon tokkicha Oromoon qabdu ka Oromoo kaabaa fi kibbaa dhihaa fi lixaan walitti tokko godhee Oromoon akkaan mirga isaa falmatu godhaadhaa jiru kanarratti gaafa wal falmuu eegallee kun hedduu xiqqashoo rakkoo guddaadha. Yaani seenaa ifii qaban irratti uummanni kun waliif hin galle akkamitti qabsoo gaggeessanii nama namaan jaa waan ta'eef kana uummataaf ifa godhuun hedduu barbaachisaadha. Amma egaa maqaa kanarratti walii galanii maqaan kun akkamitti hundaa'ee maqaa kana booda hoo aarmaa hoo akkamitti tolfatan waan jiru Mahmud Sheekh Muhammad Bookheedha ammallee waan nuyi qaba itti dhihadha. godhannu jenne beeta kallacha godhannu jenne beeta bakka tana seenaaf jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf isa khaniinun jedhe kallachi keenya odaa haa ta'u kan wistaa jedhuu fi kan mancaa jedhuu fi kallachin kan risaa jedhuu fi odaa kana nuti ijoollee magaalaati keessaa waan odaa kana takka harka hin beeku. Odaan kun akkamiin jeen qabeeta. Dikshineerii guddaa qaba. Oxford baneetii booda nagarsiise kana odaan naan jee. Anaatu kaasa beeta si'ilii tana. Si'ilii anaatu kaasuu beeka. Kagaarti niin kaase odaa kana asiin buna godheetiin asiin qamadii godhee akkuma isaan ja'anitti akka itti walii galle kallacha amma sumudniin irratti jiru kana gaafa sun hojjenne. Gamanaan buna, gamanaan qamadii. Walakkaa odaa. Sumuda kana fuudheeti hindoota bira geessee Muhammad Umar sumuda godhe gaa. Abba. Amma waan kana eeguu tolchine waraqaa katabneeti mootummatti dhiheessine darga amma nuti wanni kun isaan kana ni miidhaan seene. Ni jibbanii waan kana seene idaan waan kun waan dalagamee jiru. خطبناتي يقول إيه سنة صلاة قبيرة جانين كورونيل إتي أنا زياد بريتي يروسون إتي جاي سنة لا ليه مالي أورمونتون نتي جنين أورمون بودا أنيوان خنا مرتسون نديو جار سبيران سينجي سانو إنجي قويالا مبودا ندي بيا قويالا مبودا يقول إبني فوراني أفاسيوني بكا جانين نغيسان بيرو زياد بري نتي نام أفوري عبد الله نونغو نخي سجل محمد عمر عبد الشكور ابراهيم جار ابا غدا سينغا ما زياد بري بري بو سينو درون اودون اسا برجلتي جارسن اوف منور خايم يقول سين وين ندبسي سين قطو دامين نجي
nuti qottuu miti isaan qottuudha qottuu maal jenneen beeyta idinku waa qotti nu jee beeyta dirqitti isin qottuudha nu jaa yoom mataa ol qabattanii moo jaa qottidu afaan Somaalii yoo kan beeytan taate afaan Somaaliitiin isinin jaa bakka tana waan inni gaafa sun jee seenaadha dubbiin tun akka irraanfanne ilmin Oromoo cuftinuu dhagayuu qaba bakka tana qottidu nu jee qottuun waa dibi geed lagu xiray dibi jechuun dibicha jechuudha geed lagu xiray dibicha mukatti hidhame jechuu waa dibi geed lagu xiray qottidu waa dibi geed lagu xiray dibicha mukatti hidhame ifirraa hiikuu hin dandayu yoo naa hiikan malee jee beeyta haddii laga furamoo iska gama firii yaqaanoo jee beeyta yoo firraa hiikuu hin dandayu yoo irraa hiikan malee jee afaan isaatiin ziyaad barree jee wanni tun jecha taariikaati jaarraan bakka kana fudhachuu dadhabee utaaleeti jeen eenyu irraa hiikaree jee beeyta eenyu irraa hiikaree jennaanu jeen nuutu isinirraa hiikaa jee beeyta nuutu isinirraa hiikaa yagusani jeen jaarraan nuti gooftaa nu gayuu ni qabnaa jeen we have already a master jeen beeyta we have already a master rulers we don't need another we not need another master jeen beeyta gooftaa biraa hin fideen gooftaan nu bulchu ni jira jeen beeyta gooftaa biraa isa baana beeyta gooftaa biraa kan bulchu hin hayyamnu jeen tole amma gaa eega maqaa irratti walii galanii maqaan aarmaa baafachuudha barbaachisa aarmaa baafachuu kanarratti haa gamanaan bunaa haa gamasiin qamadiidha haa walakkaan odaadha aarmaa maal godhannaa namni gaa alaabaa yookaan asxaa ittiin sosoota qabaachuu qabaame kana maal godhannaa kaan wissaa jaa kaan quluu jaa kaan namuu gaawwan biyya fi kaan mancaa jaa waan aadaa uummanni qabu tokko godhachuudha qabnaa jennaan lakkii jaarra odaa godhachuudha qabnaa ka uummata Oromoodha ka uummata Oromoodhaatti ka uummataatti walitti qabu odaa godhachuudha qabnaa odaan kun akkamii jeetiin gaafadhee jee maqaa Mahmuud Sheekh Muhammad Bookeen nama ammallee lubbuudhaan jiru odaan kun akkamii inni gaama ijoollee magaalaati odaan beeku akkasitti jaarraan dikshiinarii banee odaa nutti agarsiise kun odaan kanaa naan je'ee akkasittiin hogguma san harkaan kaasee jee harkaan kaasee hindoota bira dhaqee yani aarmaa guyyaa arraan tanaa jiru kana Muqdishoodhatti harkaan kaasee Muhammad Bookeedhaati katolchee sadarkaa amma nuti argaa jiru kanatti hindootaa jechuudha. Kanatti tolfamee 1968 wanni kun tolfamee maqaanis already moggaafamee irratti walii galanii hojiidhaaf itti sossohuun barbaachisaa jecha. Amma gaa jaaramanii tokko gaanii fi jaaramanii kun jaaramee siyaasaadhaati. Maqaa adda bilisummaa Oromoo Liberation Front Jabhat Hariiraan Oromoo. Kanarratti kan nuti akka hegeree miidiyaadhaatti waan kanarratti nama hedduu odeeffannee dookumentarii guutuu harkaa qabna jechuudha. Ammallee viidiyoo Mahmuud Bookeen haasa'e kana liinkii isaa as jala isin keenya as jala seentanii dhaggeeffachuu dandeessan. Isarraa ka'anii akkamitti qeeroo akkamitti biyyarraa bahanii akkamitti Somaalii dhaqanii akkamitti Yaman deemanii akkamitti adda bilisummaa Oromoo hundeessanii akkamitti gaafa Zayilaa bu'an akkamitti qabamanii waan kana hunda asirraa argachuu dandeessanii. Kajarra abbaa gadaa immoo haasawaa isaa dheeraa gaggabaabsinee isinii dhiyeessuudhaaf qophii tokko tokko keessatti isinii dhiyeessuudhaaf ni tattaafannaa akka seenaa kana bartanii jechuu barbaade maal baratan barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa keessatti barachaa jiran Oromoon akaadaamii siyaasaa Oromoodhaa ittiin barsiifamu tokko waan hin qabneef waanuma hayyoonni keenya dubbachaadhaa himaadhaa jiran kana barattoonnis ittiin fayyadamaadhaa seerchii isaaniitis ittiin gaggeessaa jiran waan ta'eef viidiyoo gabaabaa kana sheer walii godhaa. Akkasitti kanama hunda bira ga'u godhaa jechuu barbaadeeti. Inni kan amma alaabatti seena. Alaabaan amma alaabaa namni dizaayin godhee nama Sheekh Muhammad Umar Qaadii nama jedhamu. Namni kun nama sheekaati nama Azharitti yuunivarsiitii Azharitti nama barate alaabaa gaafa ta'anii adda bilisummaa Oromoo hundaa'ee
alaabaa akkamii qabaachuu qabna jedhan namoota hedduutu addaan fudhate qofa atis diizaayin godhee hoo atis diizaayin godhee hoo atis diizaayin godhee hootu jedhanii akkasitti addaan fudhatanii addaan deemanii amma gaa Sheekh Muhammad Qaadiin ta'e inni diizaayin godhee dhufee isa kana wayita walgahiirra jiran sanii alaabaa inni tolchisanii fudhatanii jecha ammallee gabaasa gabaabaa kana waliin dhaggeeffannaa gabaasa kanarratti egaa alaabaan tolfamtee achi baatee alaabaa sanarra faaruu tolchuudhaa jira yani alaabaan faaruu hin qabne nu gameessa duulu qabnaa kunkumnilleen haa du'u moggaalameen diimtu'u handurtisii oda'a alaabaa yani faaruunis gaafa sana itti tolfamtee jecha ka faaruu baaseesi afaan isaatiin haasawa isaa asitti isinii dhiyeessinaa ammallee na waliin turaa like share subscribe waliif godhuu hin dagatina. Muhammad Qaadii arrabbuudhaan jiraachi Muhammad Qaadii arrabbuudhaan jiraachi baatullee wayita alaabaa kana garru hunda Muhammad Qaadii ni haatallee jechuudha Oromoon hanga maayidhaatti yoo alaabaan tun alaabaa biyyaa taates Muhammad Qaadii muka alaabaan itti fannifamte hundarraa maqaan isaa fannifamee jira warri immoo inni jiraachi baatullee warra gaafasa wajjiru warra diizaayinatti isa gargaara hedduu waan jiraniif arraas baanii dubbachuu danda'an. Khafaaruuti baas immoo shantan shubbisan arrallee lubbuudhaan jira Awustiraaliyaa inni asirratti ibsa bal'aa kenna dhiyeetiin yaada. 1968 August keessa. Moggaalameen diimtu'uu magariisaan iddu'uu handurtisii urji'ii madannisii hedduu madada jechuun afaan Oromoo taariikha jechuudha. Madannisii hedduu alaabaa dhabuun fafaa namimmaanis irru'uu nu alaabaa ni qabna akka aduu hanga'uu gameessa duulu qabna warra falmii dharra'uu jettu walaloon sii dheertuudha. Alaabaan tanuma amma jirtu tana gartee tanaaf bakkalcha irra kaa'e bakkalchi bara 8tti bakkarraa ka'ee naannawee bakkarraa ka'ee deebi'a gadaanis guyyaa filamerraa hoggaa 8 lakkaawwatee waan irraa bu'a bulcharraa bu'a gaafasitti urjii irra taa'a tanaafin handurtisii urji'ii madannisii hedduu urjii tamidhaanii hangarraa nangaafne bakkalchi kallacha Oromooti ifi biiftuun gaafniin dura arke August 18 1968 obbo Muhammad Qaadii Muhammad Umar Qaadii adeerollee jechuun danda'anii obbollee jechuun danda'anii waa hunda naa hima waa hundaan gaafadha nama hundarra fennaa aansa seenaarraa waan guduun fellee qaba wanneen ilaa arraa seena'u gaafa ataarii yookaan taariikha waan san alaabaa san karoorse qofaan na jala gale. Tole amma gaa waa'ee shantan shubbisaan faaruu alaabaa itti baasuudhaas faaruu alaabaa amma shantan shubbisaa afaan eegaa biyyarra deemanii Moqdishoo dhaqanii shantan shubbisaan xiqqaa ture waajjira Muhammad Umar Qaadiidha jiru kanatti alaabaan isa gubbaa teessee ati maalii jedhanii isa gaafannaan ani walalee isaadha ani walli isaadha atiiti walalee isaadha haya tanatti kunoo walaloo baasii jedhanii deemee walalee baasuu moggaalameen diimtuu walakkaansii oda'a jee madannisii hedduu madan taariikhaa jee akkasitti itti baasee dhufe yani akkasitti isaanuu gaa ajaa'ibanii dinqisiifatanii akkasitti shantan shubbisaallee kunuunsuu danda'e 1968 jechuudha amma kun yani amma gaafni adda bilisummaa Oromoo uumamee maqaadhaas baafatee armaa yookaan asxaa ittiin beekamus baafatee alaabaadhaas baafatee يعني جهاتموت خيساية إيستي سومالي لتي خل مالي سومالين وري أمان تنا سومالي قافس بلسوم سي بيسان بلسبا أساسي خيسان التنهون ديفهمن بيتين مقالة أدريبيو خيستي هون ديفهمني وخلرا قافي ديبي تاها أدي وجين جوني جرا إساس هجريني وسنتور كي جلا سنتني بربادو يخان هردوفو ندن ديسني يوني فيزي نبدن نقولنا مون ندن ديسني يجا بفسانين Somaaliinis warri gaamanaana tokko jiru namni bilisa baasan tokko biyya ambaatti hundaa'ee maqaanas baafatee achirraa sosohee biyya takka fonqolchee qabachuun nuu jira jechuudha. Kun warri Tigreedha gaafa Mengistu Hayilamaariyaam koffisan Malla Zeenaawinii fi Siyyuum Musfiin Suudaan irraa xayyaara Suudaaniin kan dhufee fi biyya keenya dhufan jechuudha. Egaa Saamoraa Yoonis magaalaa Finfinnee hunda dhuunfatee Suudaan irraa kan dhufan jechuudha. Suudaan kan isaan masruufu, kan isaan leenjisu, kan isaan kunuunsu waan hundi isaa jechuudha kan godhaadhaaf ture. Sanumatti egaa Somaaliinis gaafa xayyaan irraa bilisomtu biyya keenyatti dargaggeessi Somaaliidhaa ijaaramee
deemanii xaliyaan irratti qabsaa'anii xaliyaanii fonqolchanii biyya isaanii qabsiisuu dandeenye jechuudha. Bifuma kanaan egaa Oromoonis deemee Moqdishoodhaatti ijaaramee wal gurmeessee maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuu fi aarmaa ittiin sosso'an asxaa ittiin sosso'anii fi alaabaadhaa fi hunda tolfatee achirraa sosso'ee jechuudha. Amma egaa 1969 gara biyyoota Arabaa deemanii ijaarranfaan isaa fi waahillansaa hedduun meeshaa Suuriyaarraa Iraq irraa argatanii Adan dhufanii Adanitti leenjii warra Falastinii wajjin fudhatanii gara biyyaatti seenuudhaaf walitti dhufanii Bulhaar bakka jaanitti Zeelaatti bu'an mootummaa Siyaad Bareedaa qaqqabanii Mandeeraatti jechuudha. Mandeeraan Barbaraadhaa fi Hargeysa jidduudhaan duraan waan kana beekanaan turre warra Soomaaliyaatu itti naamee eegas gaafgaan akkas ijaarranfaan eega guyyaa 5 fi guyyaa 12 eega hidhamanii booda achirraa fuudhee Siyaad Barreen Moqdishoo isaan geessee achitti nuti maqaan ittiin qabsaa'uu barbaannu maqaa Soomaaliyaa Abboodhaati malee maqaa Oromoo Jookanaan fudhannuu jee achitti itti dheekame achitti egaa maqaa Soomaaliyaa Abbootii fi maqaa Soomaalii Galbee Jookana achi firaa dhiisii nuti immoo uummata keenya bilisoomsuudhaaf deemna dandeenyaan nu gargaara hin dandeessu tanan firaa dhiisii jedhaniini akkasitti biyya seenanii jecha amma gaafa biyya seenan isaanii adda bilisummaa Oromoodha isaanii alaabaa qabu isaanii aarmaa qabu biyya seenanii jecha. Jarrabaa gadaa kanarratti maal jedha waliin haa dhaggeeffannu. Abbaan dhawwee nama qunnamuu jalqabne. Ati kana egaa abbaan dhawwee nama qunnamuu jalqabne jechuun awwadaa jimaa keessa teenyee. Maqaan keessan maal jedhamu ture akka dhaabaatti? Maqaan dhaabaa OLF jedha. Abbaan OLF jedha. Wanni keessumudaan keenyaas OLF wanni deemnuun OLF amata lama dalayne kanaan biyya wanni sossooneen isi waraqaa meeqaatan facaafne. Akkasitti gaa maqaan gaachi boodaan naaf kenname waraanaan naaf kenne jaarraa jedhee kun abbaa gadaa itti ta'ee waan ga'etti 78 waan ga'etti OLF'n dalayne jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa bakka ABO yookaan OLF jettu irratti achi dachaana gara biraatiin odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuus ni jira Moqdishoodha hajuus ni jira. Daran adda baasuudhaaf mee murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali? Hichittiin takka tana taangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatini asirratti mee ibsa caalaa naa kan nuti duuba yoggaa warri wagguu jarri Moqdishoo osuni golaa qabna jedhan ni gaafa gubbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhini Hararii Qaraayisa. Isa na yaaman obbolota orma kana beeytee niin beeku haya fuudheenti akkasitti wanni illee hin qabnu beeyta kaa bitaa wanni kana maali kaa mataawaqiyaa yookiin eenyummaa kana hin qabnu qulla qaamni keenya gideessan duuba Eertiraa fi Tigree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu tawakkal furannee haaseennu jaaketaa haakii tokko jira. Sanii bite barneetaa takka kana garagaltu guddoo sana deem boorsaa bitadhee akkasitti gaa jimaa kana qaba haa deema hanga bareetti irra yoo rafan nama kaasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa seeni ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'aa miti sa'aatiin bule akkasitti gaa gurbaan ganda san nu geessu mana isaatti buune inni mana wanni keessaa qaba markaatoo keessaa mana qaba achirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baaruudha inni jechuudha. Kumaruudha inni baaruun nu kana uffatanii maali lama akkamitti qaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan amma kijaan army struggle qaabsoo mi'a hin jalqabamuu jedhama. Saboo dhagaa jiru gabraa hin jeen. Eertiraan nama miliyoona 3 Amaara guddaa kan dakana hin jirtan kana folloosee jiise. Nuti maali nu gabraa. Akkamitti nu dilli kun miliyoona 8 jennan kuusani akkamitti miliyoonni 8 akkana haasawa. Potu nubbi mitin jen. Kati firaga hasoine. Mulis kuna gadde bujen. Anaaf. Jara tokko na fidan mata warra gartee dalagaa qabu biyyan keessa. Oggaasan keessatti wanni dhaabbate. Icaatu waan jantana makiinaa akka dhala kana dhaabbatti. Kun wanna fudhatee biu maa waan dhawantana makiinaa gartee dhawantana tana faana hunda qopheeffatanii ijuma hurriin hin jiru namnummaan nama caqasu hin jiru. Kun yesoon jee kan didicha magaalaa keessaa bu'ate. Mangiltoon guyyaan antene qoree lallabee mi'aadaa 13 isaabaa keessaa. Mangiltoo kana fa dubbata mangiltoon amaara yaa jala keenya. Yerna bicha amaara.
يو أمارة اللي توبل طبيعي أمارة عمل لي أمارة والنفع دين أمارة حوين أمارة دندم نسا أمارة وكان جوكا ونتكلم أكن جرتي بلادي كونوا لينجون جرا ما يندم بزودني كون واتك كنجر جاتي في ميسوني مار بلاقلات نملة ونتك كنجر غير قد بينه إجافة سنة كوي كتك أول لما سبوتي أركن لما وني أركن راج برا أركن هون وني جهيزا تولي ga akka eegama maqaadhaas maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu kana achitti jaarmiyaas hundeessanii armaas inni deemuunis itti hundeessanii alaabaadhaas tolchanii faaruun alaabaatti baatee jaarmee organize ta'ee dandeetu biyya dhufee qabsoo eegalee jecha amma gaafa kana jaarraan wanti ammaan tana nutti himaa jiru rabbi rahmata godhuuf fuula rabbii galeetti jira 8 jallataatiin isa haa qalaniisu gaafa golaatu jira yani amma akka finfinneedhatti golaa jira maal kana duratti amma viidiyoo isaa keessatti galaa sanillee achitti wal arganii jiran golaa jira jaarmee miti garuu golaa jira yani murna wahiitu wal jaarree wal gurmeessinee jira jechuun nutti hime warra gola jedhee finfinnee keessa jiru kana wajji wal qunnamuun qabaa jedheetiin akkasi fuudhee Ahmad Bunaa Awwadaa irraa fuudhee nageesse jedhee akkasitti baharuudhaa fi jaala kana wajji wal argine jedhee gaafa san gaafii fi meesonii fi kanaatu deemaa jira malee wanni qabsoodhaa hin barbaachiftu yaanni gaafa san jiru yaaduma kanaatu ture jee amma gaachirti jaarraan gara bahaa gaddeebi'ee qabsoo hidhannoodhaa itti fufee jechuudha qabsoo hidhannoodhaa gaafum 1973tti eegalamte jaarraanis akkasitti finfinnee dhaqee qabsoo amma tanuma qabsoo karaa nagayaa mootummaa kana gartee wajjin hojjennee mala dhabu malee qabsoo irratti wannaa hin barbaachiftu eega jedhanii akkasii lakkee kunin ta'u jee akkasii gaddeebi'ee qabsoo eegalee jecha gaa boodarratti mootummaan jara san hunda nyaattee fittee warri jalaa bahee gara qabsoo hidhannoodhaatti dhufanii akkasitti qabsoon baha Oromiyaadhaatti gaggeeffamaadha turte jecha. Tanaafin waan gabaabaa mormii alaabaa Oromoo akkamitti hundoofte maal amma alaabaan Amaaraa dhugaa samiidhaa buutee akkas jedhan isaan. Amma nama alaabaa tana tolcheef himuu diddaadhaa fi alaabaan tanya samiidhaan nu buute jedhan. Osoo samii sanuu jiraatte namaatu lafatti design godhee kuno tan hagoda nuji amale akkuma samira gabuute hodo fanne fadhu huccun samira na wawutu injirtu beetani yana ma amare alaban sani nuti samira nu buute sinja duga sabbata galoti yani dima na fi bora fi mali girini sabbata la galo nem to qollale dum namnu ma sunu warqara khase fi kuno tan hagoda nuji ni ammo ta ormo natis yani ta ormo namat tolche namatu ittiyade diimaadhaa fi odaadhaa fi urjiidhaa fi giriinigaa gurraacha jennuun kana magariisa kana tolchee fidee tan inni hedduun tolcheerra ta isaa tanaatu fudhatame nama gamma alaabaa tana diizaayin godhee tolchee dubbachuun isa akka seenaadhaatti isa kaasuun barbaachisa. Namnummaan amma gurguddaan ati doktora jettuun gaafa gabbahee ani dhageenyee jiru يعني تكشف الدولة ما كان في الجزائر وانسانتم مرمي خاسين يعني الفيديو هجا هنا قبل اسمه دي هدي سلفوا قبل كانت إنجاه براها قول الدبلوتين نجان نوتراليس نينجا لايك شير سبسكرايب قولوا هندقتنا Anhima waeke chaliso arge Oromiyaatiya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirre dachee kirra marge Anhima abda seena achima